بسم الله الرحمن الرحيم نغاف رحمتك كان دومين كمني نبيو ترتي بوسي يا رحماني نغاف رحمتك كان دومين كمني نبيو ترتي بوسي يا رحماني الحمد لله يا قفت فارفما يا قفت ايتين تاسسون دما اتول كم نانتنو اتمي قدما غرغدو لمبوني تني نيان ارغما وامبوني تني سون سبرا بكما akka fir'auna fa sagode buufama otuan qoftaadha jedhu gadgatama godhee satinneesse boonuudhaan beekama waan hojjete irratti inni hin faarfama yaa arhamar ruhamaa nuu kenni yaqiini nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم سرا وعلنا وعلى من سلك معهم سالكين اقتداء بهم دارا وزمانا بغير سقوط حتى انتهينا إلى مدخلنا الذي وعدنا لجميع المؤمنات وللمؤمنين يا فارج الهم من قصودنا ارفع عنا البلاء في الدنيا والدين نبي ترتي بوسي يا رحماني يا الله يا الله يا رب العزة أكما قاف دراستي يوكوتي akka suuraa Yuusuf irraa laaffifte kan Muusaa irraas ruuxiin niyyette inni silaa danuu hayaa keessa guute 132 maqaan isaa qofti naa laaffisi keessaa hamma anaa feete ikhlaasaa wajjin yaa Rabbi guddatte khalqittiin fayyadi naa godhi khayraati warra mirga goruu biyya akhiraatti najaanu baasati garar kabitaatti nu rahmatiyati sitti maganfanne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii seenaa Muusaa keessa alanni dhalate dubbachuutu irraa kaan irra na bute suuratul qasasi lubbuun koo filatte sirreessa ibsuutti na gargaari ati yaa gooftaa ta'uumte maalu yartuu sitti ayaan tokkon duraa hin ifuu namatti rabbumatu beekaa isa saaqiitti xuruufni isaa sadii yoomuu akka qubeeti taa'insiin ammoo miiminni sadaffaati beekumsa ayaa kan isuma dhuunfate beekumsi hundi sarkaa argamti ilmiin kan isaati kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii ayyaanni lammeessaan akka inni dubbate akka waan fagoodhaa agarsiisu nutti fakkeessee jalqabee suuruma isaati kun kitaaba rabbii fee kan mul'ate kan dubbatu seenaa bareedaa hundatti Muhammad dhagahii jedhee itti ergate gatee gasiin beekneef seenaa Muusaa kooti Yahuudonni silaa seenaa isaa hin beekti Tawraatiin keessatti guutummaan qo'atte ati hin beektu seetii silaa si ciichatti atasiitti miidhageessee dhamaati yoo fedha argatteef amantii imaanii nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii nagaaf rahmatake kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii nagaaf rahmatake kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii ayyaanni sadeessaan jedheenni haasa'e sirratti karaanaa ibsinee dhaga'e seenaa Muusaatiif kan Fir'aawun haasa'e warra haqti laphee jaraa keessa taa'e yaqiinni dhugumni keessatti semmaa'e yaa Rabbi yaqiinaan warii keessa kaa'i nu to'achiisa diraagii du'ati nu ta'i nu laaffisi amrii dirqama ta'e waan Rabbi hojjedhaa jedhetti bobba'e seenaa dhugaa isaa nu biraasi ga'e
hojjetee guuttatee fayyadamuu taa'e kan ittiin milkaa'e argatu jennaani nabiyyoota irratti buusii yaa rahmaanii. Kunoo ayaan afur seenaa Fir'aawnaati seenaa namaa jaafakkuumsa mudate jabeenyaan jalqabee dubbii isaa dubbate biyya Misraa moo'ee akkaan of dhaaddate dachee gubbaarratti miidhaa bal'ifate warra dachee Misraa hundasii too'ate dura facaafnee gifa facaate tokkummaa dhabuudhaan giidoon jiraa laafti bara baraan giidoon jiraa gada deemti qoqqoodamtuu ta'uu hogni jiraa laafti dursa bana Yuusuf Madyan irraa kaate Israa'eliin danuun Misra eegii qabatte otuma wal hortuu eegii moodanatte Misroota to'achuu hundinuun iyyate achi warri raagaa warri qaalluu taate yaa mootii alanaa dhiira kan dhalate isin fininciltii algarraa darbatti Israa'elootarraa mootii Misraa taati jennaan nagaate bokkisee Fir'aawnii nabiyyoota irratti buusii yaa rahmaanii. Ajabaan ka'ee nama isaa hunda isaa kaafate naa hidhaa hundinuu jedhee qabsiifate gennoon hamlee qabdu tokko yoo argamte too'adhaa yeroo ariinaa eegaa hundumti hundi keessanniiti ilma dhiiraa dhalte fuudhaati gorraa ajjeesaa bakkatti wamaa hin godhinaa yoo durba itaate guddattee haadhimee kan keenya itaati jedhe haala kanaan awaajee biyyatti hojiin jalqabame ol kaate hundumti sabiyyoonni dhiiraa akka oolaa taate ta'e Fir'aawnaa nama akkaana jete sabiyyi gorra'uu qofaan yoom naabate baabiin kufriif shirkii sarraa burkiti ajinni ballate mul'ate Fir'aawnii nabiyyoota irratti buusii yaa rahmaanii. Kanaaf Fir'aawnicha yakkamaa taasise nama isa hordofuu wajjin dhimsiise moomintoota warra jiru hacuuccise hunda jira ilmaan wajjin hambise imaamota hundaa moomina taasise booda kana hundaa jira kana taanse warra dide hundaa dhabamaa taasise jira moomintoota jiru hunda dhaalchise dachee Misraa hundaa kan jira taasise mootummaa biyyasiis jira harka seensise Fir'aawniin Haamaaniin jira ashkarasii sodaaniin oolchine jira agarsiise boodatti murtoofnaan bahriitu liqimse ajaa hunda balleesse nasare mu'minii nabiyyoota irratti buusii yaa rahmaanii. Ajabaa wanti Fir'aawnaan dalageef kanaarii dhiirri yoo lalataan immoo hudhaa Masrii kana qolachuudhaaf qalee dhiira harii rabbi immoo gidoonsaa jabaadha jabbaari waan mootummaa isaatti waan ta'u durri keessaatti finnaan guddisee ajirri fide bira keenyaan gaarii seen barre horiitti gannagee hunda itti toore guddisee raawwannaan itti ta'e durri dandeetti rabbicha ilaalii bari jalla jalaaluhu qulqullaa'e inni nabiyyoota irratti buusii yaa rahmaanii. Nagaaf rahmata kee kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusii yaa rahmaanii. Nagaaf rahmata kee kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusii yaa rahmaanii. Rabbi wahii godheen garaadha Muusaatti wahii akka ilhaamaa akka manaamaatti yookaan akka wahii gennoota biraatti akka dahee Ciisaa giiftii Maryamaatti akka kanniisatti barumsi godhamte barsiisicha keessa waa jahatu himamte waa lamatti ajajee dhowwe waa lamatti lamaan gammachiisee jaan ittiin guutte jedhe itti hime deesseen raawwatte hoosesi ajajee amma isaa fedhamte arganiin ajjeesuu jettee yoo sodaatte
bahralliin yookaan abbaa itti gatte wamaa hin sodaatin bahriin na duraa nyaatti wamaa hin yaaddawin na duraa fagaate nusitti deebifna zabana dhihootti boodargamaa goone shaamiif masri irratti baadhaa deekkanatti wamaa nama inni nabiyyoota irratti buusii yaa rahmaanii. Dahee Muusaa maqaan Yohaanis jedhamti zabana san keessaa nadheenni dhadhalte hundarkaa fuudhamee qalamnaan guddate Muusaan dhalachuusaa kan argeerumatti hin jiru jalqabarraa mul'ate ifatti obboleetti Muusaa qofatu argite Rabbiirraa hajjabee dhawwe arguu jiratti ji'a 3 guutuu eegi hoosifatte obboleessa qabdi jiraanaatiitti saatanii naa tolchi jettee itti matte eegii tolchee fidee sarkaa fudhatte Muusaa keessa dukkana dahatte geessitti abbaayin yookaan murmuritti gattee deebitee eeggatte naaf deebisaadhaani nabiyyoota irratti buusii yaa rahmaanii. Ajabaan eegi bahri buuftee bahriin sabudhate isaa deemaa jiruu saatanii baadhate jirri fooqii Firaa'uun irra qaxaramte teessee bahri eegdii fuulleetti argite buutee safiinaadhaan fiigaa duukaa buute qaqqabdee achumaan saatanicha fuute utuu ittiin fiigduu dhuftee ala Firaa'uunitti fiddee dura geesse argite bahriitti jennaaniin bananii arganii keessatti mucaa dhiiraa isaa jirri raagaa himte jennaan kanaa miti kun waan bahri irraati isa raagni hime irraa waan fagaate jettee shakkuu dhiifte jama'aan tuqyaanii nabiyyoota irratti buusii yaa rahmaanii. Hargomaa fudhattee galtee aduwwiisi ol qabdee gad qabdee hunda si rakkise Firaa'uuniif Haamaantu qondaala Ibliisi ashkaroonni jaraa lamaanis akkasi hundinuu ajinaa kan Rabbi arrabse biyya akhiraatti azaaba murteesse addunyaa irratti bahri garraqsiise hadda addunyaatti balaa itti buuse akhiraa jahannam galuutti murteesse qulqullaahi rabbiin uume insiif jinni nabiyyoota irratti buusii yaa rahmaanii. Ajabaan Firaa'uun ala arguu saataniin banamnaan nan ajjeesa jedhee jazzamee kutannaan jaartiinsa Asiyaan jettee yaa jedhana lakkisaa hinduu jettee yaa Firaa'uuna ilmoota asifannaan qabnu dhiira akkanaa argaatte jakootiif keetii ta'a yaannaan hin ajjeesnu jedhanaa ittiin fayyadamna kun yaqiina kootii ilmoota asifannaa jettee sadhawwinaan hinniisee Firaa'uunaan aadaa warra Masrii kennoonni dhawwinaan waan sana inniisuu hojjennaan salphinaa tokkoon jiraan beekne waan ta'u boodana akkanatti eege guddise rahmaanii nabiyyoota irratti buusii yaa rahmaanii. Nagaaf rahmata kee kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusii yaa rahmaanii. Nagaaf rahmata kee kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusii yaa rahmaanii. Booda kana da'e Muusaa dhagaatte ilmasii kan isiin bahriitti darbite ashkaroonni Firaa'uun bahrii irraa fudhatte itti fidnaan Muusaan galuu harka isaatti lapheensi aqlii irraa qulqulluu itaate akka roqomsuufaa hedduun taati maraannaan isiirraa mul'achuun dhiyaate utuu tolli keenyaa hin dhumne isiitti kurrifannaan silaa dubbiin irraa ifti beellama kan keenyaa shakkituu itaati imaana hin qabdu jechuudha waamamti kanaa jennee obsaa kuufne lapheesitti rahmatatti oole kan yoomuu hin dhumne nabiyyoota irratti buusii yaa rahmaanii.
Odoo sidaa tolaa keenya oluu dhiifne silaan irraanfattiisa sidaan jenne siif deebiifna ilmaa kan keen sodaatini sana yaadachuudhaan argatta yaqiini intala tokko qabdii Maryam jedhaniin obboleetti Muusaa tangafa isiini meenaa dhadhigamaa jamaa Firaa'uuni waan jarri godhanuu laali mul'atini oduu sarraa dhoksi dhagahii taani jennaan naqxee laaltee otuuttiin sikini fageenya dhaabbattee namnu tuun barini jara keessaa namni tokko tuun se'ini nama quba qabdu otuun fakkaatini waan inni ta'e baratte siyaani deebite haadhatti himte haala isaanii raggaate yaadatte beellama rahmaanii nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Egaa Muusaan harmaa biraa akkanoone taasifnee dhowwinaan wajjin namaanii nadhee gosa gosaan itti jijjiirani waan harmisii jiraa kan qabu aannani hundaa dinna wajjin dikkaadhamaanii. yoo dhiisuudhaa jedhaan hin du'aa beekanii waan oguma qabu hundumaa wajjiniin utuu mari'atanuu wajjiniin turanii guyyaa 8 akkanaan fixanii obboleettiin Muusaa Maryam kan jedhaniin guyyuma guyyaadhaan dhufte gara isaanii waan isin taate kan jarri hin beekini jetteen yaa jaranaa waan mucaa keessanii siniin mallateessaa yoona dhageessanii niitii tokko jirti as dhiyoodha siini takka harma isiin diddu ijoolleeni beekamtuudha siini dhugaa shakkii hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. yoo kan barbaadanu amman fidaanii sinii guddisuuttis beekamtuudha siini barsiisuu keessattis wamasin feetanii jettee itti himnaan hundumti isaanii gaariidha dafiitii nuu fidisiyaanii jennaan utuu fiigduu dhaqxeetuun turini fiddee dhufti da'ee Muusaa achumaanii Yohaanis jedhamti gammada akkaanii ala dhuftu baate ta'aara Fir'aawni mucaanii dhiiraasaa barbaachaannanii harma hodhuu dhabuun kan beela'e inni ala isiin dhuftu ilaalee Fir'aawni mucaatti kenninaan ala fuutu siini harmatti kennite achiin odendinne dinqifatee ilaalee ajjabee Fir'aawni attamitti harma kee hodhe mucaan kun nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. jedhee deddeebisee gaafannaan hin jette fooliin koo gaariidhaaf ijoolleen hundumti hindiddu harma koo kan foolii fuunfatte jennaan deddeebisee ciminaan gaafate deebiinsi quubsinaan shakkii kifitate asittan hoosisa jechuusiin filatte jennaan fudhuu galii hoosisuuf biratti jedhee yamnaaniif mucaa fuutee galte guddiftuu mucaasaa jechuudhaan baramte gennoota hundarraa akkaan kabajamte kan duraan rakkinni guddoo siidhamaafte sababa Muusaatiin akkaan qananiite mucaasaa guddiftee jechuun walitti himte hundi shillimaataa gosa gosaan baate gara da'ee Muusaa gurguddoon namooti geessee fi zayyara haaluma akkanaatiin rakkattuudha turte danate horiini nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Aaliin Firaa'uun hundi warri isatti aanu guddiftuu ilma isaa kan taate isiinuu kabajamuu qabdi itti yaanu hundinu faayaa waan gaggaarii siidhaa kenninu hundi jiraa mucaa waan ta'e hin beekanu gatii baarii irraa argameef hundinu Israa'eliin taa tokko yaadatanu kanaaf hundi jiraa otuu kabajanu ulfina isaatiin waariittataanu beekne kanan jennu waan hojjetu inni nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. akkuma haadhatti barsiise gaaf dura ilma kan keessiifaan deebisa boodarraa
jedhe akka jiru deebisee fi har'a jedhen yaa Yohaanis siif beellameen jira siif deebifna mucaa zabana dhihoorraa kunoo siif deebifne ragga'ii har'arra yaaddooniniif gubaan kan deemu si bira hammas akka baruu beellama rabbiirraa tokko keessaan foohu ifee mul'achuurra akka hojjetameetti shakkamuu bara hin jenne malee immoo guddoon namootarra kana ta'uun beeku hammi nama isaanii nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii. Ajabaan akkuma beellamee deebifnaan fudhatte hammanni gu'utti eegisa hoosifte booda harma gu'ee gara Firaawunitti deebifna mana isaatti achitti guddate waan Firaawunaan nyaatu isaa wajjin nyaate waan inni yaabbate wajjin yaabbate gaalarraa ta'e gosa faradooti hoccoo keessaa hoccoo gaarii filatamte uffata qophiirraas kan mootii dhaamalte keehataa kananii cimaadhaan guddate kanaaf Firaawun baqaa isaa ijoollee fite rabbi immoo harka isaa irratti guddifate sodaan isaa boodarraa itaate yaqiinii nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii. kananii kanaatiin Firaawuniin biratti umriin isaa 30 itaate hukni isaa jabeenya guuttatte raawwate beekumsa kennineef sirriitti beekumsa hikmaa qabu dubbataa ifatti gooneessa kabajne beekolee biratti beekumsa kana duniyaas akkuma kanatti kennineefi guunne kan caalu namooti kanuma hojiin keenya namooti hundatti yennanni gaaromee offitee tolatti jazaa guddaa isa shallabna dhihootti bareedaa qullaa'ee addunyaa irratti qulqullaa'ee dhumnaan biyya akhiraatti jannataa seenaa hin qabu shakkiitti kun beekamaa keenya cimaa yaa mu'minii nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii. booda kana Muusaan ka'ee martifate otoo deemuu seenee mandara Masriitti yeroo taati hooftu yeroo qorri buute yeroo namni isaa bakka goggodhate bakka iddoo bultii deemte qoqqobatte maqaan biyyattiidha Munfaadha jedhamti booda igi magribni ishaatti dhiyaate otoo deemuu dhufee namooti lamatti tokko gosa Muusaa nama Israa'eliiti inni karaa deemaa jira dhibee ofiiti tokko immoo Kibxirraa gosa Firaawunaati tolchituu biddeena kan Firaawunichaati innis gosa Muusaa karaa irraa qabate qoraan itti fe'uu jennaan kurrifate yaa Muusaa na qaqqab jedhee itti iyyate achiin Muusaan dhufee namicha kadhate diddeetti dalgifte kun wamanni ifamne nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii. nagaaf rahmata kee kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii. nagaaf rahmata kee kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii. Muusaan sittan fe'aa eegisaa dubbatte jechisaa Muusaatti guddoo dhagaamte itti siqee Muusaan Israa'elittiitti booksiin ala dha'uu darbatamtee kufte hin turre achumaan lubbuun isaa baate Muusaatu jabaadha giidoo qabeenyatti kanaaf harka isaa keessa seentee miti Muusaan hin du'aasaa hin beekne dhumatti ala duuna janaasaa fudhate dhagaa shawaadhee buusee namichatti booda eegisa taree raawwate achitti booda kana jedhee hojii ofii qomate hojiin inni akkanaa hojii shayxaanaati kanaammoo shayxaanni aduwwii namaati jalliftuul maanaadhaan bakkuma hundatti ifa galtuudha siin kanaaf na salphifte hin balaaleffate guddoo lubbuu ofiitti dikkaa ofiin cite Muusaa ibna Imraanii nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii.
booda kana Muusaan guddisee yaadda'e badii ofiitii garaa rabbii isaatti boo'e. Yaa Rabbi lubbuu koo miidhee badduu ta'e naadhiisi badii koo jedhee itti boo'e. Rabbi isaa dhiifnaan dhiisuu isaa dhaga'e. Inni gooftaa dhiisu namatti boboo'e. Badii isaa dhiisee waan rahmata ta'e itti dhangalaasee godha kan milkaa'e. Booda kana jedhee ammootti deebi'e. Badii koo naa dhiisuu keetiin kanani'e hammas hin kadhadhaa dhibee koo waan ta'e. Nan godhin yaa Rabbi kaafiraa wal ta'e jiraachuurra irraa fagaachuun seena'e jedhee itti matee qajeellaasaa taa'e. Naaf qeebala jedhee kutatee hin shakkine nabiyyoota irratti buuse yaa Rahmaanii. Munfaa keessa bulee otuma laphatu duuti namtichichaa yookaan nagaamtu. Ana ajjeesuun garaa jamaasaa hundattu ana sin ajjeefti Fir'aawnaan nanniiftu. Qeetaa katamatti keessattuu dhokatu bulee boromtumaa ka'ee utuu kutu arge namtichatti kan namaa wal loltu. Isittiin qibxiin sun gosa isaa jedhamtu. Israa'elii wajjin kan wal gigiidhaatu Muusaa argitee jettee na qaqqabtakkatu. Jennaan jedhee Muusaan maalati fokkiftuun rabbaashii ta'uun kee kan ifee mul'atu atajaa ta'utti waa tokkoon shakkamtu. Silaa ruuhiin isaa qibxiin hin jaallatu. Jibbaan saamoo beekaa gatii kafaranii nabiyyoota irratti buuse yaa Rahmaanii. Kanaaf garaa Muusaa isa gosa ofiitti sababa laphatuuf jedheetti dubbate. Kaleessa sii jecha badii na mudate ruuhiin nama dhiqoon harkatti baate haddas kanaati jedhee giraawwate. Gara namtichaatti fuulatti deeffate gara qibxiisi aduwwii jiraatti dhahuudhaasaa jedhu isiin rabbaashittiin. Isiin gosa Muusaa jettee Muusaa waamte atakka kaleessaa namicha ajjeefte na ajjeesuu feete jedhee ofii laphate. Isannitti ka'ee ruuhiinsaa si'ate haasawwama jabaa Muusaatti darbatte. Yaa Muusaatti fedhiin qabduu dhumatti. Waa gaarii hojjechuu dechee kanarratti waa ajjeesuun dechee balleessuu maletti waa tola hojjechuu hin qabduu dhumatti. Jennaan Muusaan dhiise rukutuu qibxiin nabiyyoota irratti buuse yaa Rahmaanii. Ala kana jedhee Muusaa dhaqomatu qibxichi dhaga'ee alarraa raawwatu. Gara Fir'aawnaatti cehee jarjaraatu kaatu dhaqee yaa Fir'aawnaa jedhee kan qubattu. Nam kaleessa du'e isatti rakkattu namas ajjeese akkiin hin dhokatu ullee fadheen dhufee ifee kan mul'atu. Jennaan eenyu jedhee alanni gaafatu ilma kooti jettee isatti guddiftu Muusaa ilma Baharii isatti koo jettu. Isatu ajjeeseen dhagahee yaqiinii nabiyyoota irratti buuse yaa Rahmaanii. Jennaan Fir'aawn guddoo dallanee gubate ansilaanan shakkaa jaartii koonna goote. Jedhaa kan illeerraa hiddi bobbokokte ashkaroota dafee walitti qabate akka jabaa jiraa wajjinii mari'ate. Ashkaroota keessa nama gorra'uutti jara beekamanii ta'anuu kaafate. Muusaa na barbaadaa bakka argitanitti. Gorraa ajjeesaa eeginni himate ilmi abbirasaa imaana argate kan islimnaa qabu Fir'aawniin dhokate. Karaasii gabaabdu cabsata qabate utuu fiiguu dhaqee Muusaa qaqqabate. Yaa Muusaa namooleen hundi walii galte akkati qalamtu murteeffattee kaate. Si kabbabaa jirti ajjechaa kee kutatte singorsaa dhugaatti yoo hafuudhaa feete. Bahee qataamatti keessaa dhiheenyatti ansi gorsuu kooti foddo hin didini nabiyyoota irratti buuse yaa Rahmaanii.
nagaaf rahmata kee kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii nagaaf rahmata kee kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii nagaaf rahmata kee kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii